Abdii hin kutatin. Gaaf tokko harreen dulloomaan namicha qotee bulaa tokko akka tasaa ta'e boolla bishaanii hedduu gadi fagoo ta'etti bade. Namichis harree isaa kan achitti bade argee boolla sana keessaa baasuudhaaf hedduu yoo carraaqellee achi keessaa baasuu hin dandeenye. Booda irratti garuu dhiisee bira deemuu irra harrichis dulloomaa waan tureef achumatti awwaalee bira deemuu murteesse. Harrichi carraa qabu hunda fayyadamee dadhabuu isaa yoo argu hedduu itti ulfaatee gadda guddaa keessa gale. Namichi kophaa isaa boolla sana guutuu waan hin dandeenyeef namoota biraa kan ollaa isaa jiran waammatee dhufee harrichi boolluma keessa osoo jiru balfaa fi biyyee naannawaa san ture boollatti guutuu eegalan. Harrichi waan ta'aa ture hedduu waan nama gaddisiisu waan ta'eef gadda guddaa keessa gale. Booda irratti garuu waan tokko murteesse. Isaan na ajjeesuun murteessaniiru. Ani garuu mala koo fayyadameen abdii osoo hin kutatin as keessaa bahuu qaba jedhee murteesse. Namoonni dhufanii balfaa fi biyyee garaagaraa itti guutaa turanis hojii isaanii itti fufan. Harrichis jidduudhaan waan tokko waan hedduu nama ajaa'ibsiisu dalaguu eegale. Biyyee fi balfa dugda isaa irratti bu'u ofirraa hargufuudhaan gara miila isaa jalatti deebisee sadarkaa tokko gara oliitti ol siqaa ture. Namoonnis hedduu erga dalaganii booda boollicha keessa yoo gad ilaalan harrichi kan jala taree awwaalame osoo hin taane adaduma jarri biyyee fi balfa itti naqaniin ol siqaa kan dhufe ta'uu arganii hedduu ajaa'ibsiifatan. Ammas hojii isaanii osoo addaan hin kutin itti fufan. Booda irratti garuu harrichi yaada ofii uumate fayyadamuudhaan haala salphaadhaan boolla sana keessaa bahuu danda'e. Dhaamsa waliigalaa seenicha kana. Jiruun kee balfaa fi biyyee garaagaraa sitti naqitee si ukkaamsuuf yookaan ammoo si ajjeesuudhaaf carraaqqii guddaa gochuu dandeessi. Hamma danda'ameen abdii osoo hin kutatin fala jiru qofa ilaalaa rakkoo san keessaa bahi malee biyyee fi balfa namni sitti naquun awwaalamtee hin hafin.